Mustafaa Jamaal jireenya cimaa Itoophiyaa liquu waan barbaadeef maallaqaa fi karoora malee imala gara hamaa Saudi Arbiyaa filate. Kana qonnaa amma yoomii qonnee wanni inni nu darba tattaqqamee qofa wanni jechuudha hojjetachuudha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun jireenya fooyya'aa argachuuf jecha biyya isaanii gadhiisanii ba'u. Kana milkeessuufis baay'een isaanii karaa seeraan alaan gara Jibuutii seenanii Saudi ga'uuf imala kiiloomeetira 2000 taasisu. Jalqaba kiiloomeetira hedduuf gammoojjii keessa darbuu qabu. Sana booda kan eeggatuun galaana diimaa qaxxaamuruun Yaman seenuudha. Sanarraa galma dhumaa isaanii Saudi ga'uuf naannoo waraanaan jeeqamaa jirtu keessa darbuu qabu. Kanaaf amantaa maallaqaa fi lubbuu isaanii namoota isaan daddabarsaniif kennuu qabu. Wagga waggaan utuu gammoojjii Jibuutii qaxxaamuruuf yaalanii godaantonni hedduun dheebuudhaan lubbuun isaanii ni darba. Gara torban lamaaf erga lukaan imalanii booda lammiilee Itoophiyaa kana namootni hojii daddabarsaa hojjetan kun fuudhanii gara qarqara galaanaa dooniin gara Yamanitti geessuun isaan eeguutti geessuun. Namoota karaa seeraan alaan daddabarsuun kan hojjechaa ture Luusiyaan imalli galaanarraa hamaa akka ta'uu danda'u hima. Namoota daddabarsuu hojjetaniif godaantonni dhuunfaa isaaniitiin kaffaluufi. Kanaaf hundi isaanii godaantota hedduu erguu barbaadu. Garuu galaana irratti araarri hin jiru. Yoo bidiruu nama 100 fe'uu danda'u argatte namoota 150 irratti feetee bidiruun kun caccabee namoonni galaanaan nyaatamuu danda'u. Guyyaa guyyaatti lammiileen Itoophiyaa 1000 ta'an qarqara galaanaa Yaman ga'u. Erga Yaman ga'anii booda Saudi galuuf gara kiiloomeetira 500 naannoo waraanaa keessa imaluu qabu. Namni hojii daddabarsaa hojjetu tokko akka himutti erga Yaman keessatti waraanni ka'eas daldala keenyaaf bu'aan dabaleeraa jedha. Sababni isaas biyyattiin tasgabbii waan hin qabneef mootummaan akka duree nu loluu hin danda'u waan ta'eefi jedha. Namoonni tokko geejjiba fayyadamuuf maallaqa ni qabaatu. Kaan garuu lukaan adeemuu qabu. Yaman keessatti hojii daddabarsaa kan hojjetu Ibrahim godaantonni lukaan adeeman yommuu argaman ni butamuu jedha. As Yamanitti godaantonni daandiirra otuu deemanii yoo argamanii hin butamuun. Yoo ofiillee maallaqa hin qaban ta'e maatii isaanii gaafachuu qabu. Hin dararamus. Akkuma godaantota hedduu Mustafaanis butamee maallaqa argachuuf dararamee ture. Warri gadeessa birrii kaffalnaa jedhanii akkasitti ni dabadabanuu bishaan qarqaratti galeecee 30 na awwaalsa gamatti na qaxaqatanii tumachuudha. Asii walumatti qaqqabanii tumasa na awwaalanii achi keessa ba'ee kuman deemu turu. Kana akka adagaa kanarra muumbu'e. Godaantota hedduuf Yaman magaalaan Adan xumura imala isaanii ta'a. Namoota isaan daddabarsaniif maallaqa kaffalan waan hin qabaanneef Saudi Arbiyaa ga'uu hin danda'ani. Mustafaan daangaa Saudi ga'ee ture. Ta'us keellaa Saudi irratti rasaasaan miilarra rukutame. Sana boodas gara Adanitti deebi'e. Fuudhuma dagalee tuman dhufee achitti kan jira. Xoorinni hin jira maayidaa nageenyi. Abbomayyaatti hogaa maali godha? Warra mayyaarratti kufa. Mangala deemee maalitii kakkoon galuu gaawame. Ji'a ja'aaf Yaman erga ture booda Mustafaan Yaman irraa gara Itoophiyaatti akka deebi'u taasifame. Erga sanaas maatii isaa waliin gara waggaa tokkoof jiraachaa tureera. Miidhaa irra geerraan kan ka'e kiraanchii fayyadamaa kan jiru Mustafaan daandii irratti namoota kadhachuun jireenya isaa ta'eera. Ammallee namoota naannoo isaa irraatii gara Saudiitti imalan jiru kan jedhu Mustafaan imala kana dhiisaa yookaan akka kootaatu jechuun akka gorsuun dubbata. Deema jiranii asuma odiyoo kana deeman oolu. Amma wanni nani gorsu karaa Yemaniin deemina akka ani ta'e kana ta'e janiiti katamu kana keessa ijoollee 4tu deemera. Tibba kana Saudiitti godaantotni Itoophiyaa rakkoo keessa akka jiran himachaa jiru. Hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti goolabamaa kan isinii qopheesse firaafolii dhugaa isaati. Katooraan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa. Waan hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Horaa bulaa deebana.